Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota channel YouTube Abdul app. If you get a copyright strike nu dhufe jokin immoo nutti dhufe jechuun maal jechuu akka ta'e. Akkasuma what happen when you get a copyright strike? Yeroo copyright strike nutti dhufu channelin keenya irratti maaltu uumama dhiibbaa akkamiin irratti uuma? Resolve a copyright strike. Haala kamiin immoo copyright ofirraa qulqulleessuu dandeenya yookaan immoo copyright strike sirreessuu dandeenya ka jedhu bal'inaa waliin ilaalla. If you get a copyright strike nurra dhufe jechuun maal jechuudha? Akkasuma copyright strike dhumti mataan isaa maalinni? If you get a copyright strike, it means that a copyright owner submit a complete and valid legal takedown request for using their copyright protected content. Copyright strike nurra dhufe jechuun abbaan copyright owner yookaan immoo abbaan video nuti jalaa maxxanfanne request godhe ni gaafate ko YouTubein akka inni video sana irraa kaasuuf. Kana jechuun copyright strike nurratti dhufa jechuudha. When we get this type of formal notification, yeroo waan akkasii YouTube irratti dhufe, we take down your video to comply with copyright law. Seera YouTube'itiin copyright sirratti ergine video sana sirraa balleessina. Kana jechuun video nama maxxanfachuun seeraa miti jechuudha. Abbaan videocha request take down gochuu danda'a. What happen when you get a copyright strike? Maaltu uumama yeroo copyright strike nurra dhufe? If you get 3 copyright strike sadi yoo nurra dhufe, your account along with any associated channel is subjected to termination. All the video uploaded to your account will be removed and you can't create new channel. Channelin kanke wanni channeli keeti wal qabatee jiru guutuun ni cufama tokkoffaa. Lammaffaa the video uploaded to your account will be removed. Video nuti maxxansaa turre channelicha guutuu irratti yeroo copyrightin sadi nurra dhufe maal ta'a videoon sun removed ta'a akka jiruun delete ta'a jechuudha. Akkasuma you can't create new channel haaraa emailii sanaan deebinee banachuu hin dandeenyu. Emailii haaraa kabiraa yoo bananne malee. Kana jechuun copyright strike sadi gaafa channelii keenya irratti lakkaayame. Copyright claim dha kan nuti kutaa darbee irratti waliin ilaalle. Amma garuu copyright strike irra jirra isa jabaa kan bareechine hundi keenya irratti of eeggachuu qabnu. Akkasuma of eeggannoo guddaa kan barbaachisu copyright strike. Sanaan ala channeliin keenya yeroo sadii guute copyright strike ni cufama. Copyright strike qajeelchuudhaaf deleting a video with a strike won't resolve your strike. Video copyright strike nurratti dhufe delete gochuun waa tokko faayidaa hin qabu. Resolve gochuu hin danda'u, qajeelchuu hin danda'u video sana. Yookaan immoo copyright strike sana balleessuu hin danda'u. The first time you get a copyright strike, you will need to go through copyright school. Yeroo striking jalqaba nurratti dhufe copyright strike tokko qabna taanaan copyright school seenne guuttachuu qabna. Barnoota kana duraan barsiiseen jira. Akkaataa barnoota copyright jalatti argattu, akkaataa copyright strike YouTube itti sirreessan. Tokko qabdu taanaan, lama qabdu taanaan daftanii video kana daawwattanii sirreessuu qabdu. Sanaan ala sadii gaafa isin irratti guute ni badaa jechuudha. If your active live stream is removed for copyright, your access to live stream will be restricted for 7 days. Yoo fakkeenya video live isin seentan copyright strike dhaan cufame bultii 7 live seenuu hin dandeessanu jechuudha. A video can only have one copyright strike at a time. Videoon tokko copyright strike tokko qofa qabaachuu danda'a. Kana jechuun copyright strike inni nu qabaannan ni cufama waan ta'eef. Mee resolving copyright strike immoo waliin haa ilaallu. Haala kamiin akka copyright strike sirreessuu danda'amu. Resolve a copyright strike. Haala kamiin karaa meeqaan sirreessuu dandeenya? Tokkoffaa, wait for it to expire. Haga expire gochuutti eegu. Copyright strike expire after 90 days. If it is your first strike, you will need to complete copyright school. Yoo ka jalqaba ta'e copyright school xumuruun dirqama.
yookaan immoo bultii 90 eeggachuu akka inni expired ta'uudhaaf jechuudha. Sanaan ala nurraa baduu hin danda'u. Bultii 90 keessatti copyrightiin striking kamiyyuu expired ta'a. Garuu bultii 90 keessatti sadii isinitti dhufnaan channeliin ni cufama. Get a retraction inni lammaffaa. You can get in touch with the person who claimed your video and ask them to retract their claim of copyright infringement. Nama copyright strike isinirratti ergen waliin haasa'u akka inni retract godhu akka inni isinirraa kaasu namicha sana kadhatanii sirreeffachuu karaa lammaffaan inni YouTube'n kaa'e. Nama sana wajjin dubbattanii sirreeffachuu dandeessu jechuudha. Please dogoggoran uume narraa kaasii yookiin immoo naa sirreessi jechuudhaan sirraa'uu danda'a karaan inni lammaffaan. Kanaafuu nama sanaan waliin dubbattanii karaa emailiitiin nama copyright isinirratti erge ni argitu haala inni ittiin isinii sirreessuu danda'u retract gochuu danda'u. Inni sadaffaan submit a counter notification if you think your video was removed by mistake or qualifies as a fair use. You can submit a counter notification. Inni sadaffaan filannoon sadaffaan videoon kun lakki copyrightiin irratti ta'uu hin qabu jettanii YouTube'dhaan haasa'u yoo dhugaadhaan videoon sun keessan ta'e. Haala kanaan karaa sadan kanaan kan inni sirraa'uu danda'u. Karaa sadan kanaan ala karaa kamiiniyyuu copyright strike sirraa'uu hin danda'u. Kanaafuu copyright strike irraa of eeggannoo guddaa barbaachisa. Yoo moonii taatanii copyright strike isinitti dhufe bultii 7 isinii kenna. Bultii 7 wanni inni isinii kennuuf maaliif barreeffama kana irratti akka inni jedhutti akka isin bultii 7 sana keessatti osoo channelii keessan isinirratti hin cufin yoo mooniin taane achumaan cufaa yoo moonii taatan garuu bultii 7 isinii kenna. Bultii 7 keessatti daftanii akka furmaata isin barbaaddattaniif furmaata dafaa itti barbaaddadhaa bultii 7 keessatti channeliin kee cufamuuf deema. Yookaan counter notification amma YouTube itti barreessu videoon kun kiyye jedhanii falmachuu. Inni lammaffaan nama sanaan haasa'u nama copyright nutti erge keessa sadan keessa tokkoon kadhachuu dafii nurraa kaasii jedhanii. Yookaan immoo expired isaa darbeera filannoo sanaa hin qabnu. Haala kanaan akka nuti dafnee waan ta'e sirreeffannuuf bultii 7 qofa nuu kenna. Barnoota YouTube, barnoota AdSense jedhee channelii kiyya jira. Barnoota copyright bareechaatii itti xiyyeeffadhaatii ilaala. Namoota baay'ee boosisaa jira. Namoota baay'ee channeliin cufamaa jira. Erga maallaqa irraa nyaachuu eegalanii jechuudha. Kanaafuu barnoota copyright jedhee channelii kiyya jala hoomii jala sirriitti argattu. Kileemii sirriitti waliin ilaallee jirra. Kileemii beekuuniif hubachuun tokko miti hubadhaa sirriitti. Akkaataa copyright itti sirreessan akkaataa nama retract irraa godhanu yoo nama sana akkamitti akka kadhannee irraa sirreeffannu wanni hundinuu barnoota copyright jalani jira. Osoo channeliin keessan hin guddatin osoo channeliin keessan guddatee ka'ee rakkinni akkanaa isinirra hin gahin yeroodhaan sirreeffadhaan isiniin jedha barnoonni keenyas kana fakkaata akka isin irraa barattan abdii guddaan qaba kutaa ittaanu irratti community guidelines striking immoo maal akka ta'e seera YouTube cabsanii channelii lamaa cufamuun maal akka ta'e bal'inaan isinii qabadhee dhufa haga barnoota kutaa ittaanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.